Oleh. Sa, Dokter Abi na kasi ajib ta sa? Ni sa nafis. Dokter Abi. Dokter Abi, di sini. Dok, dok. Berarti yang punya kan rumah. Nona, jamin nona dokter. Ani bara abo kottu mana tisditi ti inkara dalaga de male ati mana kesa waliga di jittu fi awada la idu fimti war Yen tahu nana firre gari miti jedhe tani sisterin ni mode de demisi fis gari miti te chumni nanjete kanu afam mana kesa de demu jira. hai waliga di mana kesa de demu wada da gum buah sini kabe chura Dabbin natti daga. wan bare da kasan Yen kanu afam mana kesa de demu jira kamulte. ma bante wal man baye gari da garum mal beita yoga kan dalaga fi achifiga yoga kan mo simaf giddu tijinkama ani giddu malawan jinkama male wal man baye bare da Ana maltin katare ani mana kesan jira warri ollatis jira nin jollen fanin na olin tabata wanta e kana jinkamun qabdu. jechu kaati nafse la wan ta sif jinkamu ga basani fi male wan bra fi Jinkamin dalaga olin yaani gari wan intane ko warri ollatis jira ni yero ati nabira abatun jollen nabira fanin tabatu wanta e yaada olin dalaga mo andala growth e dande set sin dalaga male mo ni rachi sundan de chuata e yaada male dalagu qabdana fin jinkamin na mambo shi. ada uga obseti yama baye da dabe njirati kisho achi sene irkanda Tole kai achi sene irkaddo firra. Me odo achin deemin dura bishaan qorraa saayila bareeda ana ilaandi ante qulqullu laaltino akka bishaan burqaatitti mi'aawsan isa naaf fidimi. maal jechuudha kun immoo Qabbanaa qorraa irraa ugaa dhugan das nama jedhu san akkasiisan nafeessisa waan ta'eef naaf fidi. maal bishaan mana keessa ni jira ka mana keessaa kun siin ta'u Bishaan qorraa gabbaan jedhu an burqaa ka akkasii sana hawwite jechuudha an akkasii tana wiilaan burcuqqoo immoo bareedaa isaatiin an urgaa namaaf ooliin maaliif jirre ana lakkatti namni isboonjiidhaan hin dhiqre sanan barbaada. haa ta'u ka Yaati buure rakko kun maali wanna kana kaardi juwaan Bootaa dhabdeeti. Saayinaa mana ga'urratti muuza bichaanaaf fidda.
fedhiin keenya guddaan in argine hiriyaan kee gizee haadhi manaasaa garaadhaa qabdu san waan inni godheef huccuu shiifaa jijjiiraaf bishaan fedhii shiifaa fidaaf oolaafaa dugdatti baataaf wanni inni godhiniif tokko hin jiru. Maali teessoon tun akkamitti bareedine akkatti shiisoomtu waanuma daa'ima xiqqoo asirra kaa'anii zoosa fakkaata. Oduu abbaan manaa kiyya jiraa teessuma irra nakkaa'ee. Deemtee boru xayyaara yookiin awurooppilaanii na barbaachise deetina jireenya fiddeetina sana godhuu deemaa jirta. Gahee jira amma kobbi suuta ta'e. Waan biraa yoo gaafatte sirra kuma kursi irra taa'uun teessoo gubbaa baanii taa'uun sirrattis daa'ima irratti illee akka miidhaa fidanii hin dagatte. Anaa miti teessoodhaan akkatti naanna'uu na feesisu. Taffedhe immoo ana oduun ta'e mucaa garaa keessa jiru. Kanaafuu dirqamni sirra jiru anatti himuu kee qofa jechuudha. Dirqamni narra jiru waan fedhe san sitti himuu bichaadha. Angootu garuu anaaf sitti fakkaatiin mucaa keetiif godhaati jirta kana hundumaa. Iddoon godhan achirratti. Maaliif mucaa duras kana bira jiru si anaafisitu dura wal beeka malee mucaan nu duuba dhufe waan ta'eef. Ta'urree waan fedhii mucaa kanaa guutuu qabda bar. Dura fedhii keessii guutee fedhii isallee guutaaf malee dura fedhii isaan guutu fa'i. Beektaa oo fedhii amma garaa keessa hoggaa jiru fedhii mucaa kanaan guutii waan inni ta'u malaaxaa moo dalfaaxaa jedhanii san ta'a. Kanaafuu waan hundaa yoo soma beektuudha waan kana hundaayyuu atis na goote jechuudha. Mucaan keenya waan sayyoon argatinni malaaxawaa. Fuularratti wanna gurraacha baa waan garaagaraa wanni jedhamu sun dhugaadha jechuudha. Waanuma sibiiluutiin karaa hin malee waan kaaniin jechuun waanuma fedhe guddaa fedhee waan taane waanuma feete iyyuu waan asii godha. Maaliif mucaan keenyas akka nagaa ta'u atis akka nagaa taatu. Laakiin immoo garuu immoo waan si miidhuu fi waan miidhaa garaagaraa sirra geessu irratti akka hin kaloofne mukarra bahuu teessoo gubbaa ta'anii zooruu waan hin taane ittiin karaa hin malee waan barbaadde na gaafatte anatti si fida rakkoota kan qabu. Wanna fedhu guutuu na gootu wanna fedhu miti waan fedhu guutuu hin gootaaf miti. Ni godhaaf rakkoota kan qabu. As jedhu kootiraa sittani amma waan fedhaati jiru. Ammumaayyuu fedhaa jira jechuudha. Ammumaayyuu fedhaa jira waan guutuu siifan godhan jenneen hin dhagaa bari inni hoggaa kana dhugan. Isitti ol bilbilate jechuudha gara gadi. Kooti sittani. Tole. Gurra kiyya moo Dr. Abiyyi naan jettu isaa? Gurra keetiin kaanumas hin jedhe waan fedhe qalabatti siifatti deemaan hin jenne. Dr. Abiyyi na feesise jedhaa jirta isaa? Ni sana feesise. Waan jabaate kun. Maaltu? Ani wayi akkanas wanna gurguddaa kana waan na gaafatu seene bara. Waan hunda eeggaa ani biratti qabeetti waan barbaade natti fida jedhu san. Waan gurguddaa kana gahu kana na gaafatu seene bara. Ana tabiisi tere ali singaafa ni amma sote ali singaafa ni. Anam ta sigaafa te mucaa keetti sirraa qalabata. Waan jabaate. Ani waaqni waan akkanaa kana waaqumatti fide malee waan akkana gurguddaa kana waan dandeessin fidullee natti hin fakkaatu waan na gaafatu sun natti hin fakkaanne waan akkana kana. Ani takkaas hin gaafanne
Kan ishiin na gaafatettee of cinquu qabdu mucaa keetissi gaafate isa immoo yoo ana odoon ta'e nan gaafatu gaafa dhalate takka takkaan maaliif na gaafattettee hin gaafatte. Doktor Abiyyi waan ani yaade malee kan yaadne illee nama hin gaafatama. Ni waan gurguddaa Doktor Abiyyi mucaan kiyyaa ka ajaa'ibaati. Anuma Doktor Abiyyi televizyiinii ani malee qaamaan argee hin beeku. Inni qaamaan arguu fedha jechuudha. Ka'eetiin maladhaa ka'eetiin barbaadaan. Abadda waan sitti hima. Abiyyiin ati naaf hiddu. Anuma teessoorra jiru sani an biraatiin jedhe isuma teessoorra jiru san naaf hiddu. Isuma. Anillee isuma barbaaduu deema malee ka ollaa kana suuqa qabu sanii miti. Isuma sin jedhe anirra. Michoon irra osoo maallaqa hin kennin kan maallaqa guutuun ittiin kennin kuttee barbaada. Sanni balleessee. Qabuu dhabdee osoo duraa duuba isii ol jettee lallaaltu dagatti maallaqa irraa fuudhu. Awoo michoollee horii bareetti. Wanni nama balleessu jiru kana. Bareeddu jettee fuula yoo laaltu waatu jalaas jalaatan. Bareeddu jettee duuba yoo laaltu waatu fuulduraas jalaatan. Bareedee isaa laallu waatu siin galini malee. Dhalaa bareeddu dubartii bareeddu isaa. Maalirraa gaafatanii an gaafachuun feene isiillee wallee bareedinsiisan itti fayyadamuu feeteensa. Akkasuma qotti. Sanniinuu akkaasitti fuudhu. Ija itti bobaasu jirtu argitee isinis dagachiistee baafatte. Luseena. Rabbummaan aalee. Deebitee na fakkaata. Akkam nagaa keessanii? Nagaa. Jirtanii? Akkam. Galata waaqa. Maal si miidhee filma? Har'a isin barbaadetiin dhufee miti mala isin biraan dhabu jedheetiin dhufe. Si gaafala wantoonni qabnaa mallee kun gaawolii lama haa kan biraa argamu kan biraa wajjin si barbaannu. Har'a ni argama isin biraa argama. Maa waaqallee dheedanii waaqallee finne maa dheetiin buqqifne isin biraan dhabamu. Waan gurguramu waan bitamu. Waan bitamullee miti waan gurguramullee miti. Waan qabaniituma namaa fidan malee. Waan qabnee siif nu. Qabnee finna. Qabdanii naa fidan. Maal? Yookiin immoo waan birallee naa taasisuu dandeessa yoo waan san qabdanii fiduu dadhabdees. Waan nuti dandeenyu taanaan nuti gaa kafaltii keenya ati nuuf kafaltaa nuti kafaltii keenya dhaabbanne wanni nuti hin goone jirti eessa jirti. Akkas taanaan waa bareeda miti maal haadha mana xiyyaatu bar mana Isii finna. maal isii fiddan isiitu nama biraa barbaade. Nama biraa finnaafi. Nama biraa fiddaniif. Nama akkam ati maal yoo wantaani wal jaalattaniitu wal fuune. Wal jaalattaniitu moo wal fuutan moo osoo wal jaalatii wal fuutan maali yoo akkas taate odoo isiin fuudhin dura maa gama keenya dhufinati. Akkasii miti. Haadha manaa xiyyaa akka lubbuu jaalladhe isillee akka lubbuu ni jaalladhe. Wal jaalattanii. Wal jaalladhe sirriitti. Duuba maali rakkoon? Ka garaa keessaa waa qabatte daa'ima garaa keessaa qabdi. Ilmoo garaa keessaa qabdi. Teeti. Ilmoon sun tiyyee akkam taate beektaa? Gaafa awwalaa ji'a bira dabree jedhee biyyeen hawwisiisee naan jirti. Biyya areetiin deemu. Achi booda. Dhiifamaa wajjin obboleessa kiyya. Nuti siif ijaartii teetiif waa godhuu ni dandeenya. Garuu ilmoo teetiif waa godhuu kan dandeenyu natti hin fakkaatu. Akkasuma Sirrii. Maareekaa akka ilmoo kiyyaaf waa naa gootan osoo hin ta'initti haadhuma warraa kiyyaaf anaaf akka waa buuftaniif bu'aa. Tifur. Maali yoo jette yeroo hunda waan akkanaa fidiyoo siin naan jettu nin fidaaf si'a hedduu fidee ni jira. Amma immoo ka humna kiyya ol tare waan ta'eef saniif kara keessan dhufe juga. Mara dhabnaan hin gara keessan dhufe kaa isin biraa mallee hin dhabamu jennaan hin dhufe. Maal siigoon areebitu uuma siigoon oofema. Hayyee waa bareeda. Isimatu maal na gaafate beektanii? Mootummaa biyya bulchaa jiru Doktor Abiyyi naaf fiddu malee jetteetiin. Mana naa fideetti. Abiyyi isa kam? Doktor Abiyyi kaakama teessoo gubbaa taa'u sani qaba. Doktor Abiyyi keenya. Isuma. Abbaa jaalalaa moo? Abbaa jaalalaa. Dubartoonni baranaa guutuun jaalatte nuuf fidda malee jette. Amma immoo dubartoota adda ta'an irraa tajaajila qabdullee naaf fidda malee jechuun jirti. Barana. Waa akkasii miti bara. Waan isin hin galletu jira. Ilma abbaa gadaa kana waan naaf fidi jetteef isii sanatu akkuma reefsinetti ne garaa keessaa daa'ima qabdi. Daa'ima kanatu isaa kana arguun hawwisiisee jira. Bar isaantu waa dubartoota qofaa miti bar. Waa dubartoota qofaa miti bar nu hundanuu qabsiisee fixee jira. Daa'ima garaa walleenuu daa'imni garaa keessa jirus nu bira qutee isaanillee qabsiisee maal taatan isin? Kanaafuu ilmi abbaa gadaa dhufuu qaba jechuudha. Jaartiin ta'e dirqama Doktor Abiyyi
Aku qabdi fiduu fi qabdaan sirra murteessanii jira. Hai, fiduu fi qabdee waan jettu kana anuu iyyuu bara urgadaaladhee jedhee kan arge foddaa televizyiinii qofaan hin arge. Ati illee fiduu fi qabdee waan jettu akkuma jaartii fi irratti murteessuu deemtaa? Fiduu fi qabda. Maaliif bara addunyaa kana guutuu jaalala qabsiisee fi ta'e erga ilmoon garaa jaarteetii keessa jirtu irraa qabamte maal marabbisi godhe jarraan ilmoo sanii baduun qabu. Kanaafuu kaasinummaan fala kanaaf dhooftanii fi naaf laatanii dhufe. Fala sii goona. Waa goon malli takkanaa dhufte. Atummaan maaliif Dr. Abiy hin taane? Ani fakkaatu. Ni fakkaata. Silaan isa fakkaadde Ati dandeettii qabdaa ni jijjiiramtaa miti. Ni jijjiiramtaa miti. Yoo mallaqa wayyaa qabu kennu taate sima kana Dr. Abiy goone jara lachuu nagaan addaan hin dachaan. Footoo isa yaadattee? ni jirti ammoo. Asumatti maxxansinee boodigaardii sii ta'a. Inni illee jaartii fi xiqqeessitu malaali akka miidhamne maaliif dubartoonni jaalaan duute foddaa televizyiiniitti yoo ilaalan akkattuu jaalan du'ani yoo qaama bira argani ni kufani. Lafa dhawan. Isa qaaman akkanumatti arginaan ni kufani. Maal kana qofa daa'immatti xiqqoo nama dhalattillee sireerraa kukkufanii dhumanii bara. Siitaati? Obboleessa kiyya. Haa. Laal tokkoffaa yaadni fidde akkasuma goona karaa gaan qabnu nuti amma xayyaara qabaannee feenee finne. Kanaafuu asuma siifin Abiyyi nurra biisuu isaa garuu tokkoffaa kaffaltaa ta'e ni beektaa fi waan natti nama gaafatu inni itti aanu wanti sitti himannu inni guddaan nuti mana siidhoo jirraa kunoo yeruma mana san ta'e qofti yeroo mana kee dhufne akka jaartiin ta'e gama fe'in as dhiyaattee nuti sin dhiyaanne gartee nurraa qabee tara. Rakkoo takka qabu. Walii gallee Kuuftee ilmoo si jalaa miidhamu. rakkoo takka qabu. Ala nuyi. Kamastiin keessa hin dhagaaye. Ala nuyi. Hayi. Alam dari surah Jala jira surah wahund sen sen Dr. Abiy, di sini. tish esa fotoda simai juga aga fakkeesse jaartii teetii argina Dr. Abiy akkana gaggabdi Ammoo wanni ati nurraa eegu akka as nuti siine qofa nurraa eegi. siidha gaggabdi hojjita akka argitee hin beekne fuula akkana shii keessi qabatee akkasilla Kunumaa iyyuu eegama na ta'e, anaa iyyuu eegaa kana na rifachiise jaartii immoo kana caalaa rifachiise waan ta'eef kunuma na taananii waa bareeda. Hayya riyaa saboota. Yeka ikoto zaffati. Har'a Dr. Abiyyiin si fidee dhufee jira. Garuu waan tokko sirraa barbaada malee. Maal jedhi dhagaa dhuga? Dhaga'i. Yoggaa Dr. Abiyyi dhufe. Allaan akkasi qabeessuutu akkasi si bira dhaabbadee maaliif iyyuudhaan dubartoota fi namoonni hedduun dhiira dhalaan jedhu laala. Namni Dr. Abiyyi hin arge jechuudha. Daa'imni xiqqoo dhalgaa gubbarraa shololaattee lafa dhoofte jechuudha. Maaliif iyyuu jaalala Dr. Abiyyiiti. Achis akkana jalaa hin kufne akka daa'imni keenyatti hin miidhamne yoggaa inni dhufee jedhe suuta laala akkatti dhaabbattee anillee duubalsi qabaa asiin akkatti laaltalaan asiin as keessa laaltalaan walii galee miti as keessa laaltaa saniin booda itti siqeetiin hin qabaa maali hin jettu ayya walii gale ayyin eeggata kan dhufe amma jechuun kan deemti as qofa akka bodyguard Dr. Abiy क्या कर रहे हैं? Yeah. Rungat betul lah. Takka rungat tu gadis. Yang betul betul. Gadis yang putar kan rumah.